السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Waacuudhaa madrasaa Imaan Carcar keessa jirra iddoon jirru. Tanaafuu madrasaan Imaan Carcar kun amma dura eegaleeti sababa adda addaatiin cufamee ture. Barana bara 2017 kana amma bannee jirra. Akkasumatti rakkoon adda addaa naannoo kana waan jirtuuf sila namni musliimaa nu moggaa dhaabbatanii barbaannee barsiisaa nama 12 qaba. Barsiisaan namni 12 kun toora ji'atti qarshii 100 barbaada. Saniif baranaa kana sila nu moggaa dhaabbatanii uummanni islaamaa akka wanni hidhatti nu moggaa dhaabbatanii mannillee mana babbareedan sila bilookiin lama nu ijaarame. Manni biralleen tokko eegallee karatti hafee daawwitiin isallee kanallee itti nuun naqamne. Kanaafuu nu moggaa dhaabbatanii akka